السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردوسو تجبياتكم تنسى سكالتي يرهون دا جبياتو براسيني بدربولا هردوسو تكينا كم نجرتو نجين كيسان بدارا نتنجرا الحمد لله بقى رمضان بركانا كان وقع كم تكو بهوري أفتمي تكو بقى نجاهن جيسان بقى نجاهن جين نسنجرا إجا هرسا كم درا براتمي ودي فنو تكو كبر ديسني يا ديجرا هنگا تمرو ودي فنو كنا تتي نوجين ترانا فيرا كنا guyyaa har'aa laaptooppoota gosa 25 ol qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kanaaf odeeffannoo isaa hunda isaa isin biraan gahaa. Kanaaf warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe godhaa. YouTube chaanaalii keenya nu guddisaa akkasumas isin nuuf guddiftan abdii guddaa isinirraa qabna. Waan kamuyyuu odeeffannoo jiru wal biraan geennaa wal qarqarraa. Kanaaf odeeffannoo kamuu ni argattu. Wanta gaaffii isinitti ta'e hundaa nu gaafadha. Like godhaa, share godhaa, hiriyoota keessaniifis dabarsaa. Kanaaf ammaa fi hanga xumuraa viidiyoo keenyaatti nu waliin turaan ofirraa kenna. Akkuma dura isin jedhee laaptooppoota guyyaa har'aa isiniif dhiyeesse keessa laaptooppii gosa 25 olii isiniif dhiyeessee jira. Haa ta'u ammoo haalli isaatti isiniif dhiyeesse baay'ee nama mijachuu dhabus akkuma beekamu erga dhibeen koronaan kun biyya keessa galee namni walitti dhiyaatee meeshaalee akka walirraa gaafatu walirraa bitatuuf baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni meeshaa kana gurguran jechaadha akka spiikeriin isaanirraa isinii waraabuu fi eeyyamamaa waan hin taaneef gatii isaa gaafadheeti akkaataa isaa haala isaa hundeeffannoo hunda waliin gaafadheeti isiniif dhiyeessee jira. Kanaaf haala danda'ameen akkanumatti isin biraan gaha. Inshallah yeroo biraatiif viidiyoo laalaatiin akkaataa gabaa warroota gurguran hunda waliin haasa'aatiin isin biraan geenya jechaadha. Kanaaf amma mootuyyuu akkaataa namni walitti siiqee wal haasofsiisu waan hin mijoofnee fi odeeffannoo isaa barreeffamumaan isiniif dhiyeessee jechaadha. Jalqaba irratti laaptooppiin ani isiniif dhiyeesse HP Intel Inside kan jedhamu laaptooppii baay'ee tokko bareedaadha. GB 500 qabata jechaadha. Inchii 15.6 tafsiisuu kan danda'u qarshii 6,500 haaluma salphaan bitachuu dandeettan jechaadha. Inni lammaffaan gosuma laaptooppii kana ta'e HP Core i3 kan jedhamu laaptooppii baay'ee tokko bareedaa innis GB'n isaa GB 500 inchii 15.6 tafsiisuu danda'a. Innis inchii 15.6 display gochuu danda'a. Isa bitachuu yoo barbaaddani qarshii 8,000 haaluma salphaani mana gurgurtaa laaptooppii kamuyyuu deemtanii argachuu dandeettan jechaadha. Inni taanu laaptooppii Intel Book Core i5 dha. GB 1,000 qabata. GB 1,000 yookaan ammoo tiraa baayitii 1,000 kan qabatu jechaadha. Inchii 15 tafsiisuu danda'a. Innis qarshii 11,500 haaluma salphaan gabaa irraa argachuu dandeettani. Inni biraa laaptooppii boordii biraandii haarawaa new biraandiidha. HP Core i5 dha. GB 1,000 qabata. Inchii 15.6 kan qabatu 6 generationiin jechaadha. 6 generationiin 17,500 argachuu dandeettani. Laaptooppii makaana new biraandiidha. Generationii 5 kan ta'e ammoo tuyyuu qarshii 16,500 haaluma salphaan bitachuu dandeettani. Garaagarummaa qarshii 1,000 qaba jechaadha. Garaagarummaan isaa ammoo tuyyuu inni jalqaba generationii 6 fi inni lammaffaa ammoo generationii 5ffaadha. Generation 6ffaan qarshii 17,500 kun ammoo tuyyuu qarshii 16,500. Kana fakkaata haalli isaa laaptooppiin biraa ammoo new brandiidha. Innis HP Core i3 dha. GB 500 qabata. Inchii 15.6 tafsiisuu danda'a. Innis 5th generationidha. Qarshii 11,500 haaluma salphaan gabaa irraa argachuu dandeettan jechaadha. Mana gurgurtaa laaptooppii kamittuu argachuu dandeettani. Laaptooppiin biraa gosuma HP kan ta'e jechaadha. New brandiidha. Core i7 dha. Laaptooppii baay'ee tokko bareeda. GB 1,000 qabata. Inchii 15.6 tafsiisuu danda'a. Generationii 5ffaanii qarshii 20,000 argachuu dandeettani. Isuma ta'ee generationii 6ffaa ammoo tuyyuu qarshii 23,500 haaluma salphaan gabaa irratti argachuu dandeettan jechaadha. Inni biraa laaptooppii HP Core i5 ta'e isarra xiqqoo kan xiqqaatu jechaadha. GB 500 qabata. Inchii 13.5 kan qabatu jechaadha. Inchii 13.5 kan qabatu qarshii 9,800 laaptooppii makana ta'eeti. GB 500 kan qabatu laaptooppii HP Core i5 dha. Isuma ta'ee inchii 12.5 kan tafsiisuu danda'u qarshii 9,000 bitachuu dandeettan jechaadha. Laaptooppiin itti aanu laaptooppii HP ProBook kan jedhamu Core 5 Core i5 dha. GB 500 qabata. GB 500 qabata. Inchiin isaa 15.6 qarshii 12,500 haaluma salphaan argachuu dandeettani. Laaptooppii makana ta'eeti GB 1,000 kan qabu ammoo tuyyuu inchii isaa 15.6 tafsiisa. Kanaaf qarshii 13,000 haaluma salphaan argachuu dandeettan jechaadha.
Laptopii makana ta'eeti HP ProBook ka jedhamu koorii 5 GB isaa 1000 kan ta'e inchii 15.6 qarshii 15,500 haaluma salphaan argachuu dandeettan mana gurgurtaa laptopii kamittuu jechaadha. Gosoonni laptopii anisii HP Core kunniini kanama hanga ammaasiniin jedhee eessatti aaneetammoo laptopii Toshiba ka jedhamu Toshiba Core i5 GB 500 inchii 14 kan qabu qarshii 8,500 bitachuu dandeettani. Isuma ta'ee GB 500 qaba. Inchi 15.6 kan qabu ammoo tuyyuu qarshii 10,000 bitachuu dandeettan jechaadha. Laptopii baay'ee tokko bareeda generatiinii dhiyoodha jechaadha. Isuma ta'eeti Toshiba Core i5 i3 dha. GB 500 kan qabu inchi 15.6 display gochuu kan danda'u qarshii 7,500 haaluma salphaan gabaarraa argachuu dandeettani. Ammas Toshiba dha Core i7 GB 750 kan qabu inchi 15.6 display gochuu kan danda'u qarshii 9,500 haaluma salphaan gabaarraa argachuu dandeettan jechaadha. Ammas Toshiba dhuma ta'ee Core i5 dha GB 500 qabata inchi 15 display gochuu kan danda'u qarshii 8,500 bitachuu dandeettan jechaadha. Toshibaan guyyaa har'as dhiyeesse gosoonni laptopii Toshiba jedhaman isaanuma kanniini. Laptopiin itti aanu ammoo laptopii generatiinii dhiyoo dhufe jechaadha. Laptopii Lenovo jedhama. Lenovo Core i3 kuni GB isaa memory GB 1,000 kan qabu inchi 15.6 display gochuu kan danda'u 7 generatiinii dha. Generatiinii dhiyoodha. Qarshii 12,500 haaluma salphaan bitachuu dandeettani. Laptopii baay'ee tokko bareeda. Isuma ta'ee Lenovo Core i5 memory GB 320 kan qabu inchi isaa 13.5 display gochuu kan danda'u qarshii 7,500 haaluma salphaan bitachuu dandeettan jechaadha. Ammaaf Lenovo'n yeroo hanga ammaatitti baay'ee isaanuma kanniini Lenovo Core i3 fi Lenovo Core i5 dha. Gatiin isaas kanuma ammas biraan gahaa ture jechaadha. Isatti aanee ammoo tuyyuu laptopii baay'ee tokko bareeda kan ta'e Dell Core i3 kan jedhamu GB 500 kan qabu jechaadha. Inchi isaa 15.6 qabata qarshii 7,500 haaluma salphaan gabaarraa argachuu dandeettan jechaadha. Laptopii maluma kana ta'ee gosuma tokko kan ta'e jechaadha. Dell Core i5 dha. Ka dura isin dhiyeesse Core i3 dha. Core i5 kuni GB 500 qaba. Inchiin isaa 15.6 kan qabu jechaadha. Qarshii 8,500 haaluma salphaan gabaarraa argachuu dandeettan jechaadha. Ammas laptopii bareeda tokkotu jidduu kanatti argama. Laptopii Dell Core i5 7 generatiinii jechaadha. Generatiinii dhiyoo bahe. GB isaa 750 kan qabu inchi 15.6 display gochuu kan danda'u qarshii 14,000 haaluma salphaan Itoophiyaa keessatti mana gurgurtaa laptopii kamittuyyuu argachuu dandeettan jechaadha. Laptopiin dhumarratti simbiraan gahu laptopii Acer laptopii kan jedhamu Aceriin kun GB isaa 500 kan qabu jechaadha. Inchi 15.6 display gochuu kan danda'u qarshii 6,500 haaluma salphaan mana laptopii kamuyyuu deemtanii yoo barbaaddanii argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf laptopiin biyya keenya keessatti gatiin isaa kanuma amma hanga ammaa isin biraan gahaa ture kanniin jechaadha. Laptopoonni amma isin dhiyeesse kun laptopoota baay'ee tokko barbaachisoo ta'anii fi itti fayyadama isaaniitiif laptopii baay'ee bareeda ta'anii generatiinii dhiyoo kan ta'an jechaadha. Kanaaf gatiin isaa kana fakkaata haalli isaas kana fakkaata mana laptopii kamittuyyuu argachuu dandeettani. Yeroo biraatiif yoo haalli mijaa'ee kaameraa dhuma isaa hunda viidiyoo isaa hunda wajjin isin biraan gaata. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa kanuma hanga ammaa isin biraan gahaa ture wanta gaafii isinitti ta'e hundaayyuu karaa lakkoofsa isiniif kennameeni karaa keessaatiin nu gaafachuu dandeettani koomentii jalatti nu gaafachuu dandeettani deebii keessan ammoo isiniif deebisuuf wanta isin nu gaafattan isiniif deebisuuf nuti qophiidha. Kanaaf Video kennin nuuf daawwadha. YouTube channel kenna subscribe godhaa nuuf guddisa. Share like waliif godhaati. Kanaaf hanga ammaatitti kan isin biraan gahaa ture odeeffannoon isaa kanuma. Hanga video biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa nageenyi keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu.